Nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf gaheen uummataa olaanaadha. Qaamoleen nageenyaa godina Harargee lixaas gahee uummanni nageenya keessatti qabu hubatee hubachiisuun yaadrimee tajaajila poolisii hawaasaa lafa qabsiisuuf hojjechaa jiru. Hojii tajaajila poolisii hawaasaa hojjetamaa jiruunis hawaasni godinichaa humnaa fi baasii isaatiin waajjiraalee tajaajila poolisii hawaasaa ijaaruun qaamolee nageenyaatiif kennaa kan jiru yoo ta'u, tibbanas aanaa Daaroo Labuu Maayibaasii Khotoraa, Guddis, Sakiinaa, Gaadulloo fi Haroo Adii walumaagala maayibaasiilee aanichaa 5 keessatti baasii ummata qarshii miiliyoona 1,730 oliin ijaaraman bakka hooggantoonni godinaaf aanaa akkasumas hawaasni naannichaa argamanitti eebbifamaniiru. Hoogganaa waajjira poolisii aanaa Daaroo Labuu Inspektar Ittaanaa Araarsaa Baa'isaa hawaasa aanichaa galateeffataniiru. Kabajamtoota hawaasa keenya hunda har'a as geenyee waan isin dalagdan nu wajjin dhaabbattanii asitti mana kana akka eebbifamu nu wajjin dhaabbattanii gootaniif maqaa kiyyaa fi maqaa waajjira poolisii aanaa Daaroo Labuutiin eebbifamaa galatoom. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Lixaa obbo Taamiruu Iddeechaa fi ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komishinar Gargaaraa Haasee Nagaash yaadrimee tajaajila poolisii hawaasaa fayyadamuun uummata abbaa nageenya gochuudha jedhan. Galmi guddaanii fi ergamni keenyas inni guddaan yaadrimee tajaajila poolisii hawaasaatiin gaggeeffamuudhaan uummata keenya gurmeessinee uummaticha abbaa nageenyaa godhuu, uummanni ofii poolisii ta'uu, poolisiin hawaasa ta'uu, wal ta'anii nageenya naannoo ofii gaggeessudha. Kana malees ofiisaroonni gandaa asirratti ramadamanii fi hawaasni naannichaa waliin ta'uun nageenya argame itti fufsiisuuf cimanii hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Nageenyi keenya akkuma amma waan gaariirra jiru kun itti fufuu akka danda'u wal cinaa dhaabbattanii nageenya aanichaa, nageenya magaalichaa akka mirkaneessitan ergaa koo xumuraa isinii dhaamuun barbaada. Nageenyummaa keessanii biyya keessanii ilmatti guddifatanii biyyatti kanaaf biyya borutti guddattan sirriitti jabeessitanii eeguun kan keessan ta'an jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Doobbaa Maayibaasii Kharaaba Gadii keessatti waajjirri tajaajila poolisii hawaasaa kutaa 4 of keessaa qabu hirmaannaa uummataa qarshii 550 oliin ijaaramee fi horeen paatroolii daawwii sakatta'insa nageenya hawaasaa uummataa fi konkolaachiftota mootoraa keessaa filataman eebbifamaniiru. Qaamoleen oromummaa isaanii dagatan daggala keessa deemuu kan jedhan itti gaafatamaan kutaa ittisee akka aanaa Doobbaa Inspektar Irgaa Birruu hawaasni keenya immoo kana keessaa bahuun sadarkaa kana gahuu keessaniif baga gammaddan jedhaniiru. Yeroo ammaan tana keessatti immoo nageenya ofiif sadarkaa kana quuqamu jechuun oromummaa ofii mul'isu jechuudha. Ka oromummaa isaa wallaale, ka sabboonummaa isaa dagate huusii keessa dagallaa keessa deema jechuudha. Isin immoo kana keessa baatanii mootiin kun mootii keenya dhattanii sirni kun sirna nuti ijaarre nuti hundeessine dhattanii rakkoo keessan ofii keessaniin hiikkachuudhaaf waajjira kana fakkaatu ijaartanii oromummaa keessan sirriitti lafarratti qabatamaadhaan hojiitti hiikkatanii waan agarsiistaniif baga gammaddan. Itti dabaluunis horeen paatroolii daawwii sakatta'insa nageenya hawaasaa guyyaa har'aa waajjira kanaa waliin eebbifamtan ambaasaaddara nageenya ta'uu keessaniif irra deebiin baga gammaddan jedhan. Warri huccuu kana uffate abbaa nageenyaati, ambaasaadarrii nageenyaati jechuudha. Waajjira kana wajjin eebbaa kana gahuu keessaniif immoo baga gammaddan ammallee. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta'uun kan argaman itti gaafatamaan kutaa tajaajila poolisii hawaasaa Inspektar Ittaanaa Asladdiin Ahmadii fi itti gaafatamaan kutaa olaanaa bulchiinsa qabeenya namaa fi loojistikii qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komaander Fiqiruu Shuumii uummanni jaalala nageenyaaf qabu agarsiisaa jira. Qaamoleen guyyaa har'aa eebbifamtanis hojiin tajaajila poolisii hawaasaa hojii handhuura nageenyaa ta'uu hubachuun hawaasa keessan akka tajaajiltan jechuun dhaamaniiru. Hawaasni keenya jaalala nageenyaa hammam akka qabu waan namatti mul'isuuf jechuudha. Jaalala nageenyaa, eebuu nageenyaa hagam akka qabu yoo kana jaarrate immoo nageenya ta'a gamitti akka tissachuu danda'u waan baay'ee waan namatti mul'isuuf jechuudha. Hojii handhuura nageenyaa gaafa jennu hojii tajaajila poolisii hawaasaati. Garee gorsituu walabaa paatroolii daawwii sakatta'insa nageenya hawaasaa bifa hawaasni keessan isin jaalatuun isin hin miineen hawaasa miineen akka tajaajiltan. Waajjirri ijaarame kun baasii fi dadhabbii kan isaan irraa hambisu ta'uu fi nageenya isaaniif kan dhaabbatan ta'uu hirmaattonni dubbifne tokko tokko himaniiru. Mana kanaas ijaaruun kun lafaatii sanillee nurraa hir'isaa jennee itti amanneeti
hawaasni keenyallee gammachuudhaan baasii kana hanga fedhan kannanii cinaa dhaabbatanii jaarratanii jechuudha. Dargaggeessi nuyi abbaan biyya kana abbaan nuyi haja'uun gaachana sirnaatii wal qabatee paatroolii daawwii kanaati wajjin halkanii guyyaa nageenya naannoo keenya abbaan nuyi waan ta'eef ni eegganna kan jedhu har'a waada walii gallee ibarra jirra jechuudha.